dhugaa waaqayyo mala fala wallaalana gara keessan dhufe akkuma guyyaan gammachuu jiru guyyaan gaddaas jira keessattuu jireenya mana namaa keessatti baay'ee ulfaata dhugaa waaqa waan an jedhu isaa wallaalee dhugaa rabbii waan an jedhu isaa wallaalee sidin jedha waan an godhu isaas na wallaalee dhugaa waaqa yaadee keessan koomentii jala naa ka'a maal akkan jedhuuni maal akkan godhu koomentii jala naa ka'a baay'ee natti ulfaateera dhugaa rabbii guyyaa kana guutuutu akkatti boo'uu nu dealla sun akkatti boo'uuti bariidhaan ka'een dhugaa waaqa amma akkam akkan godhu qofa natti maadaraa keessan koomentii jalatti naa ka'a. Baay'ee nama cannaqa jireenyi mana namaa otoo kan ofiiti rakkoon qabu garuu dhugaa waaqaa jechuudha. So kan ofiiti homaa tokko rakkoon qabu garuu jireenyi mana namaa baay'ee ulfaata baay'ee jechuudha. Yaa waaqayyoo koo dhugaa waaqa waan an godhu dhabee jira jechuudha. Maal akkan godhu qofa natti maadaraa keessa. Nagaan isiniif haa ta'u. Nagaa gollee irraan fannee dhugaa baay'ee tokko sila biizii ta'eef malee jechuudha. Iddoo jirtan maratti nagaan isiniif haa ta'u. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik, sabskiraayib, sheer gochuun dagatiina. Narraa qofa faayidaa namaa. Sheer godhaate jechuudha. Koomentii barreessaati akkamitti akka kaffalu qofa natti hima. Koomentii na barreessaa keessattuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Har'a bariidhaan ka'een akkuma nama mana haasa'ee mana sisirreesseen achiin gaafa maalan godha see dhugaa waaqa eelaa kana namni tolee yaada xarapheessonni akkasii jechuudha nataa baay'eetu jiru mana kana keessa kunoo baay'ee isaaniitu jiru jechuudha xarapheessonni akkanaatu jira ture kunoo kana keessaan cabseen amma akkam akkan jedhu isaa wallaaleen amma ammaatti barree cufeen kaa'ee jira kana keessaati mastaabitii isaa hin cabe kunaa ishii jalaati mastaabitii isaa lama cabe tokko isa kana jalaa cabe tokko gubbaa kanaa cabe kun immoo kan ishii gidduu kanaati sirriitti mul'ata miti ijoo kuni kan ishii kanaati kun amma gaa akkam akkan jedhu mee natti hima dhugaa waaqa maalan jedhaani bakka ani osoo beekin barii mana na saddaa jedhee tanaan deengatu manarraa akka tarkaan harka wanni ta'een beekanii cabe bakka amma ammaa tamman erga barii ka'ee mana saddaa ishiin immoo seentu yeroo hunda kilaasii kana jechuudha. Wanni cabsee naman kaa'ee bakka mastaabitii saalatti baasee gateen fideessa kana isaa kaa'e ishii nagarre bakka amma ammaatti nagarre amma yoo agarte jechuudha dhugaa waaqa amalli ishii namatti hin dubbattomaan jettu baay'ee nama gaariidha garuu mi'a ishii irratti jechuudha mi'eessoo tokko irratti miin ishii cabnaas hin jaallattu yeroo tokkos akkuma kanaa siiniin harkaa bu'ee cabee jennaan jechuudha dhugaa waaqa jiraataa maraattee siinii lama cabee maraattee kana arginaan ani hin beeku baay'ee keessi koo sodaachaara maraatti waaqa sanuma birriin isaa guddaadha kun birri biyya kana tokkitti ishii birrii 180 hojjisiifameera dhugaa waaqa dhugaa rabbi maraatti bakka nama mi'a kana ishii dhaabitu osoo wanni hin taane mi'uma kana cabuusaa maraatti gaama nama xuuxu namni mi'a ishii xuqnaan immoo jechuudha dhugaa waaqa akkanan jedhamtu baay'ee hamtu ijoollee ishii diingata siinii cabsan taanaan guyyaa kana guutuu maraachaa ooltiin nyaatallee eegzee dhiiftu jira amma akkam akkan jedhutu baay'ee na sodaachiseera bakka hirgixa akka isheen na loltu nan beeka na lolti yeroo hin beeku maal akkan godhu amma akkamitti akkanitti mutu bitaadhatti galeera dhugaa waaqa jiraata malo dhugaa yesuusii waan meesinnaan jettan koomentii keessa nan laaladee yaada kana fidee malee jechuudha guyyaa kana guutuu ganamaa kaasee nama isaatii kanaatti hin boo'aa ture maaliif hojjetan boo'uun koo karaa wanni jechuun osoo taane yoo fayyaa qabaadhe hojjedhee kaffaluu danda'amu meeshaan immoo hin badaa miti nama harkarratti inuma badaa seesima dhufaa keenya jechuudha garuu isa isheen kanaan dura ijoollee ishillee isa isheen gootu anallee siinii guyyaa tokko cabsee isheen na goote silan argeef jechuudha isa isheen amma naalloltu suntu natti dhagahamee na boosise malee cabuu mi'a kanaa miti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf kan na boosise cabuu mi'a kanaaf osoo hin taane
isa ishiin wanni jettutu na boose jechuudha. Maal akkan godhu qofatu manatti dhaga'ama jechuudha. Maal akkan jedhuunitu. Amanse ama qolfee erga ganamaa qollofeen qulfii kilaasii kookaayin ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Akka ishiin seentee nagarree akka waan hamboruu dhooskuutte jechuudha. Kini adaraa keessan waan tokko asirraati wanti isin baratta yoo jiraate jechuudha. Adaraa keessan ijoolleen mana akkas jirtan of eeggannoo cimaa taasisaa. Maaliif akkatti si harkaa bu'uun beeku isaan immoo si yaadani. Bakka wanti kun cabeera wanni dheeraadhaan si yaadanii jechuudha. Isinii gala miti namaa yaadan isaan. Sababii kanaaf iyyuu adaraa keessan of eeggannoo cimaa taasisaa. Anamma kana keessatti kan akkasuma godhe ganama caammaa jechuudha. Kopheen taane fayyadamee tanan lafuma isaa dhiqaan jira ture bishaanii. Sababii sunirraa kan ka'een akkas ta'e. Ijoolleen keenya immoo akka gootanii adaraa keessan of eeggannoo cimaa taasisaa jechuudha kanarratti. Gaafa mana dhiqxa wayii wantoota gaafa gootanii caammaa wantoota lo'aan hin fayyadamina. Caammaa jalli isaanii uumaa wanni hin qabne hin fayyadamina. Adaraa keessan maaliif tokko yoo kuftanii miidhamtu akka ana malee isaan kufee jechuudha jechuudha. Gaara biiluu goona dhukkubaanii jira jechuudha. Yoo kuftanii miidhamtu lammaffaan immoo meeshaa namaa kun akka kanaa taatu jechuudha. Sababii kanaatiif iyyuu sirriitti of eeggannoo cimaa taasisuu qabdu jechuudha. Of eeggannoo cimaa sirriitti godha adaraa keessan isiniin jedha. Warroonni gamoo madaabiin akkasii hamtuu taate mi'a irratti kan isin hin jaallanne adaraa keessan jabaadhaa of eeggannoo cimaa taasisaa. Maaliif nuti gaafa manaa baanee karoora manaa baaneef beekna. Kaayyoo manaa baaneef beekna jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan. Garuu gamoo dhalli namaa akkuma guyyaan gammachuu jiru guyyaan gaddaas hin jira. Bakka amma yoo gammadde amma kolfitaa keessattuu mana namaa keessa jirra waan ta'eef jechuudha. Yeroo hunda nuti tolee hin jiraannu osoo beeknu osoo hin beekin waan hin taane goonaa yaada keenyaan karaa garaagaraatiin waan hin taane jechaa oolla jechuudha. Sababii kanaatiif iyyuu of qusachuu qabna jechuudha. Adaraa keessan dhugaa waaqayyoo dhugaa isiniin jedha. Shabaadhiin ijoolleen keenya of eeggannoo cimaa taasisaa. Anamma bakka ani kana jedhee waan hin jedhu isaan wallaalaan jira jechuudha. Baay'ee tokko na sodaachisaa jira jechuudha. Baay'ee na sodaachisaa jira. Maaliif nan beeka waan ta'eef amala ishee waan hin beekuuf jechuudha. Ijoolleen keenya immoo adaraa malee dhaggeeffadha sagalee kana jechuudha. Sirriitti dhaggeeffadhaati itti fayyadama. Maaliif isin gargaara. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdu jechuudha. Of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Tokko gaafa manallee miiccitanii caamota akkasii fayyadamuu dhiisuu qabdu. Lammaffaan immoo saamunaallee jechuudha. Saamunaa fayyadamina. Yoo ta'e gilooriksii illee fayyadama. Jirantiin kan lafa dhidhiqan waan ta'eef isaan illee fayyadamaa malee saamunaa hin fayyadamina saamunaa uffataa jechuudha. Ani amma sababii homtuu hin jirreef jedhee saamunaa uffataa hin fayyadamiini. Sababii saamunaa uffataa fayyadameef jedhee caamman kos caamman ani fayyadamee sirrii miti bakka naalloo jechuudha. Sababii kanarraa nama akkas ta'e kana hunda sodaadhaan guutame jechuudha nama. Kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa taasisaa ijoolleen keenya isiniin jechuun barbaada sumarraanii. Dhugaa rabbi baay'ee ulfaata jechuudha. Kana jedhanii hamma dubbatamuu dhiisuu bira ga'uudha. Egaa mee waan ishiin jettu immoo hin beeku ani. Dhugaa waaqayyo humna narraa gabbaa godhu malee jechuudha. Maal akka ishiin jettu tokkollee wanti hin beeku hin jiru bakka. Ganaadhumaan taa'ee ilaala. Mana godhare. Na isin immoo komentii naa barreessaa. Komentii jalatti naa barreessaa. Adaraa keessanii maaliif bakka yaada sinnaan jettan gubbaa dhaabadheen wanta murteessa tokkoon amma yoomitti dhoskee akkasitti baasa. Lammaffaan immoo guyyoota wanni illee bakka ishiidhaa bituudhaaf illee dirqamadha. Maaliif bakka yoo na bichisiisuu baatteeyyuu jechi ishiin jettuu fi sa'aatii guyyaa irraa kana jechuudha ishee argee dhugaa waaqa jiraataa midhaan too nyaatee ooltee boru midhaan too nyaatiin bulte jechuudha. Guyyaa 3 guyyaa 4 teesse jechuudha gaafa miin ishee akkasitti bade. Amma isatu na saaqaqaa jira isatu baay'ee na sodaachisaa jira. Egaa kanaafuu waaqayyo immoo itti laafaa darbu isiniin jedha. Mee komentii na barreessaa. Komentii jala yaada keessan naa kaahaa. Yaada keessan laalee waan hin jedhu hin jedhaani. Waa waaqa jechuudha baay'ee tokko ulfaata. Jabaadha adaraa keessan ijoolleen keenya tokko gaafa mi'allee ol fuutanii of eeggannoo cimaa taasisaa mi'a irratti illee jechuudha. Maaliif har'a miini tokko yoo cabee walumatti goddola jechuudha. Dirqama of eeggachuu cimaa qabna. Anamma kana keessatti xiqqoon hin jarjara. Sababiin jarjaruuf qophummaa seenatti fakkaata ta'ee hin beekoni. Kana jedhee dubbachuu wallaalaan jira dhugaa rabbi. Baay'ee na naasisaara jechuudha baay'ee. Naamee viidiyoo sattaan nuti gaame waan ishee jettu laaleen isinitti hima komentii keessa laaleen turtii gaarii baay'ee.